Yoo nagaa keessanii jaalatamoo warri YouTube irra ani ibsaadha. Viidiyoon kun barattoota kutaa 12tiif furmaataa jechuudha. Bu'aa keessan akkamittiin ilaallachuu akka dandeessan yookaan ida'achuu akkamittiin akka dandeessan waliin ilaalla. Hamma xumura viidiyoo keenyaatti nu faana taasisuun jenna. Kana YouTube channel keenya faaraa taatan immoo subscribe gochuun gara maatii keenyaatti dabalamuu hin dagatinaa isiniin jenna. Amma gara viidiyootti. Barattoonni kutaa 12 hundi keessanuu carraa kanaatiin baga gammaddan isiniin jechuun barbaada. Liinkii isaa koomentii jalqabaa irra isiniif keenya. Liinkicha tuquudhaan dhaqxanii qabxii keessan madaallachuu ni dandeessu yookaan ida'achuu ni dandeessu isiniin jenna. Warroonni immoo karaa kana isiniif hin galle karaa telegiraamii keenya lafeetti jedhu qunnamuu dandeessu. Karaa sana koodii keessan nu ergitu, nuti immoo maqaa keessaniif ida'ama qabxii keessaniif waliin isiniif ergina deebifneetu jechuudha. Karaa sana nu qunnamuu dandeessu. Liinkii isaa koomentii irra isiniif keenya, liinkii telegiraamii keenya jechuudha. Next viidiyoo biraan hanga walitti deebinuutu naganaaf ta'a.